Yeah, you know that. Plants can live without us, but we can't live without plants. Sombatu beekila lubbuun bultuu hin miidhamtu silaa kunuun sineeku qabeenya uumamaa qooda keenya bahuu waan nurraa eegama. Sombaan argananii sombatu beekila lubbuun bultuu hin miidhamtu silaa kunuun sineeku qabeenya uumamaa qooda keenya bahuu waan nurraa eegama. Addunyaan faalamtee bubbee danqabneen jireenyoo dhaalamtee Ho'aanu tammeessee jiramuun bosonaa lolaan biyyee dhiqee dacheen taatee ona. Hallayyaan ida'amee mukti yoo dhaabannee gammoojjummaan hafee badhaan oneegamnee biyyee roobaan jiidhaa roobni mukaan dhufaa carraan keenya beela. hongee ta'ee taphaa sagalee tokkichaan dubbadhu Afrikaa dhibeen ilmaan tiyyaa mataatiin jedhikaa dulli kee milkaa'ee akka geessu galmaa Kaasa miidhaa keetii gaafachuutu ammaa kan jabbiin bakkee Antaarktikaa galaana lagatu gogeekaa afaan keenya waliin galchii gaaddisaan gammachiisi galchii. It's time to pay attention for natural resource conservation. We are losing the house of relaxation and recreation. So, before we turn in more serious on another course, let me give priority to our precious resources. Sombaan argananii sombatu beekila lubbuun bultuu hin miidhamtu silaa kunuun sineeku qabeenya uumamaa qooda keenya bahuu waan nurraa eegama. Sombaan argananii sombatu beekila lubbuun bultuu hin miidhamtu silaa kunuun sineeku qabeenya uumamaa qooda keenya bahuu waan nurraa eegama. Waqtii malee roobaa roobus dafee caamee bu'aa gariin qabu sanyii facaafame. Duddaa garaa taatee jiruun irraa kalee kaarboonii hir'isuu gamtaan kaanuu malee. Uumamni kafaana afaan hangaatanii Boolalaani maalee manaaf hinaatanii sulula misoomsuuf biyyee bishaan kuusnaa biqilaa bineensa maaddee nagaa humnaa hubannoo argatee uummanni barannaan ilaalcha bosonaaf qabu sirreeffannaan biqiltuun dhaabbatee kunuunsa daadaa uummataaf uumamnis yookaan nagaa bahaa gaararaa hidda baalli mukaa qoricha qorannoof ta'uukaa.